hordoftoota dhuunfaa qaban irrattis hundaa'uudhaan waan baay'ee faffacaasaatti jiru. Egaa moortuun ilma moortii, hortuun ilma hortii akkuma jedhame. Olola jara kanaatiin booddeetti deebi'aa utuu hin taane yookaan warra miidiyaa harkaa qabuuf afarsu kanaa yookaan warra murnoof ijaarrate socho'u kanaan WBO'n hojii isaa dhiisee booddeetti deebi'a yookaan jalaa gufata jechuu utuu hin taane namni biraan dhugaa itti fakkaatee ajandaa deemaa jiru kanaan mataarraa cabu jira. Isa kana amma dandeenyu raamna. Akkasuma wallee haaraa wallee warraaqsaa WBO'n goota biyya hin gurgurree jedhu kana sirba haaraa amma beera kuni marsii abboomaa jedhama. Dhaqaa yuutuubii isaarraa cheekii gochuu dandeessu ilaaluu fi dandeessu daawwadha. Ergaa yeroo wajjin deemudha. Warra amma WBO'n gurgurataa jira. Dubbii nama dubbadhu hojii walii ilaala hidhata qaba jechaadha. Tokko tokkotu gadi ba'ee WBO'n gaarii wayyaaniitii akkas ta'a jiree irraa dubbata. Fakkeenyaaf kanneen akka Yaayyaa Bashir jedhanii fi shebboo miidiyaa irraa kan hojjetu gammee galgaloo kan jedhamu amma humna isaatti kaleessa WBO kana samiitti ol dha'ee ture jechaadha. Egaa gaddeebisuutu isaan nama dhiba. Afaaniin hin rukutama. Afaaniin ol rukutee samiitti ol rukuteera. Gaazexeessaa ta'ee miidiyaa irra taa'ee jecha akkasii gaafa dubbatu akka yaada isaatti jechaadha. Gaama WBO xiqqeessuudha. WBO'n achirraan iyyuu eegala jechaadha. Gammee galgaloo biraan geessu miidiyaa shebboorraa kan hojjetu kana jechaadha. Si'a tokko lama miti baay'ee irra deddeebi'ee dubbata. Namoota inni fidus waa inni fidus amma marroodhaaf suuraa namaa wal bira kaa'ee qabsoon bilisummaa Oromoo mana hidhaa keessaa nama baasuu duwwaadhaaf akka inni qabsaa jiru waraanni bilisummaa Oromoo jechaadha. Waan qabdu hundumaa fixadhuuti ajajanni marroodhaa kennaa jiru kaleessa hoogganaa waraanaa daaspooraati amma inni kuni jechaadha. Loltoota warra seesee warra faqqadaadhaan hoogganamanitti jecha akkasii haasa'uu dandeessa. Waraanni bilisummaa Oromoo garuu kan inni godhaa jiru qabsoo inni geggeessaa jiru qabsoo nama lama sadii mana hidhaadhaa baasuu utuu hin taane qabsoo uummata Oromoo hidhaa waggaa Oromoo Oromiyaa hidhaa waggaa 150 sirna koloneeffattoota impaayera Itoophiyaa jala jiru isa keessa baasuudhaaf jecha waan qabdu fixadhuuti qilleenxoo raqii jetteeti. Amma gaa ergaa dabarsuu isaati. Marroofaan qabsoo isaan goran Jawaariin baasuudha mana hidhaadha jechaadha. Yaa Oromoo dammaqaa. Maaliif namoonni tokko tokko maaliif gabbaatanii waan akkasii irraa dubbattu jarri gadi galooraa jedhee tuffadhaati dhiisaa bira darbaa jira. Akki nuyi itti tuffannee nu miidiyaa irra taa'u dhaluma Oromooti isaan hordofa. Tigree yookaan naftanyaa miti kan naqee miidiyaa sana ilaalu ilmaanuma Oromootu ilaalaa jechaadha. Amma inni onnee namaa argachuudhaaf deeggartoota yoo maqaa Jawaadhaan akka waan maqaa rabbiidhaan itti warra waaqessantu jira. Jara kana gammachiisuuf jecha inni gargaaramutu jira. Dabooraaf hin dubbannu jara keenya. Waa'ee namaa jibbiisa namaatiif hin dubbannu. Jawaariinis ta'e hidhamtoota Oromoo mana hidhaa keessaa kan baasu waaqaa gaditti waraanuma bilisummaa Oromoo rakkoo waa wal nama gaafachiisu miti. Garuu akka qol qalbii nama kanaatti jara gaazexeessaaf hin jedhu kanatti waan qabdu hundumaa fixadhuuti jara bira dhaqee eega waan qabu fixatee jara bira dhaqee maal godha isa booddee maal godha ilaalcha akka kanaarraa ilaalcha duubattafaa akka kanaarraa booddeetti deebi'a. Waan kun namarraa gaazexeessaa tokkorraa eegamu yookaan waan miidiyaa tokkorraa eegamu waan madaalli hin kaanne miidiyaa irratti gadi baatanii Oromoo irratti xibaaruu kanatu dhiistanii gaariidha. Nama gammachiisuuf jecha deebi'ee immoo jecha inni jedhe jecha gammeen jedhe gammee galgaloo kan jedhamu kun jecha inni jedhe keessa maqaan qabne ofirraan kaayinaa waraanni bilisummaa Oromoo jedhe dooktarummaa piroofeesarummaa maqaan qabne ofirraan kaayinaa jedhe. Tarii namatti beektu maqaa sana dhabuu danda'a garuu hayyuun Oromoo yeroo ammaatti hayyuu Oromoon qabdu garuu WBO'dha waraana bilisummaa Oromooti. Maqaa utuu hin kaane dhugaaraan. Si galeera? Dubbiima barreessaan garagaraan kibbarra lixarras giddugaleessarra jiru ijoollee qaxalee warra yuunivarsiitii irraa meedaaliyaa fi geepha fudhachuudhaan badhaafamaniitu dooktaroota faatu achi keessa jira. Maqaaraan miti. Ati garuu maqaa isaaniitiin daldaluu barbaadda gadi xiqqeessuu barbaadda humna keetti jechaadha. Itti gallee dubbii keessanii nuu galasiif Yaayyaan Bashir immoo walga'ii taasise irratti deebi'ee nan dubbadha kan kee garuu waan qabne ofirraan kaayee WBO'dhaan jettee WBO'n dooktaran qabu WBO'n maaloon qabu gaafa jettu egaa bor arguuf jirraa maqaa isaanii dhoomuun sin barbaachisu. Lammatammoo kunoo burraayyuu dhufaa jiru. Amma karaa ka biraa burraayyuu ga'aa jiru WBO'n achiin dhufaa jiru jechuun lafa WBO'n naqu akka yaada keetti beektaa. Akka yaada keetti immoo ergaa waraana PPT dabarsitee laachaa jirta jechaadha. Rakkoo tokko hin qabu inni yoo dabarsitee laatte kan dhiira taate dura dhaabbattu diina isaa gombisaa deemaa jira malee ati achiin ba'e siin ba'e amma yaada keetti kan miidiyaa irra teessee warra PPTtu ergaa dabarsaa jirta achirraan dhufaa jira eeggadha burraayyuu gala reera galgala kan inni haasaa ture. Gaazexeessaa akka kanaa qabnaa jechaadha. Namoonni keenya maaliifitu waraana bilisummaa Oromoo yookaan WBO'n maaliifitu miidiyaa baqataa miidiyaan irratti dubbatu miidiyaa xiqqaaraa jira. Miidiyaa akkasii jira gaa kunoola waan hin dhagahin hojii basaasummaa mootummaadhaaf kan hojjetu miidiyaa maqaa Oromoo taa'etu shebboorra taa'ee gammee galgaloo kun WBO'n asiin dhufaa jira WBO'n dooktarummaan qabdu maqaa ofirra keesse WBO xiqqeessuu miti bar Sudaanitti galteetti baddeetti jedhee lallabee ture Biraanuu Duudaa beektanii Biraanuu Duudaa jeneraalli biyya sanaa jechaadha Biraanuu Juulaa Duudaa kan jedhamu
Sudaanitti galte afur shan tafe baddeetti achiin see iyyuu hin jirtu jedhe afurri see iyyuu hin jiru jedhee gadi beelan labachaa ture bara. Ololaan nutu ta'eef hin siin jechuudhaaf jira. Ololaan akkatti amma jettu kanaan dhaqee baluun akka gorii kunoo akkasii ofiyyuu waan goone namni fidaa asabsiisu. Mootummaan meeshaa ammayyaatiin barbaade ofii isatii baraaruu hin dandeessu jetteetti baati tokko. Inni immoo gadi ba'e maqaan qabne ofirraa keessa sochaatii jedha. Egaa waan sin ilaallan lafa siin oogne maaf ooquu barbaadda. Hadhabus waan barbaade isa ta'u wallaalaa isa ta'u akka dijetti kana dooktarii isa dhabu maali isa dhabu. Oromoo yaalee kan fayyisaa jiru garuu madaa Oromoo kan fayyisaa jiru laphee Oromoo cabe gadda Oromoo gammachuutii jijjiiruuf kan hojjechaati jiru dooktarii caalu garuu waraana bilisummaa Oromoo jechaadha. Isa ogummaa biyya lafaa baratee keessa jira garuu akka keetti hin jiranii malee. Jara kana gaafa xiqqeessitee akkasitti samiitti rukutee jette gaddeebisuu isaa si dhiba quba qabaadha. Rukutuun badaamin afaaniin. Maal godha rukutte gaa? Karoonni diina isaa rukutaara yeroo itti olola sirraa deebisuun qabu garuu hoogganaan shebboo miidiyaa utuu irratti yaadde gaariidha. Wanta sababuma namni dhufee akkas ilaale sanaaf jettanii jecha akkasii waraana bilisummaa Oromoo keessumaa waraana bilisummaa Oromoo fi qondaala waraana bilisummaa Oromoo irratti xibaara deemaa jiru kana utuu gaafa gulaaltu miidiyaa keera wanti natti tolu daayirektii yaada namaa kallattii iraaniitu laayivii dabarsita inni gaariidha. Keessaa kutuun hin jiru taanaanii jechaadha. Garuu immoo maqaaf gaazexeessaa jedhee achirra taa'ee akkasitti waraana bilisummaa Oromoo xiqqeessu daandii waraana bilisummaa Oromoo irra deemu asiin dhufaa jira eeggadhaa yaada isaatii waraanaaf warra diinaatiif itti informationii kennuu isaati jechaadha akka haasaasaa edaatte jechaadha. Kanaaf utuu irra deddeebitee dhaggeeffatte gaarii ofuma keetii dhaggeeffadhu gammee galgala kanuma sitti barbaade. Inni kan biraan kan gammee kanumaan hin golame bira kutaa hayyuus qabaa gootasii si gaafatees miti hayyuun kan inni bosonatti galee qabsaatti jiru. Dachaa lama sadii warra si caalaa hojjetan kumaaf kitilatu jira. Isuma ta'e hojjechaa jirtu miidiyaa irraa illee jechaadha. Wanta achi keessa hin jirre hin jiru garuu waraana bilisummaa Oromoo keessa wanti hin jiru. Inni kan biraa nama Yaayyaa Bashir jedhamu kanatu ergaa wayii dabarsee yuutuubii irra kaa'ee jennaan seeseen immoo lafa garaa seerraa dubbate wanta ta'eef gadi baatee lallabde. Ani immoo Yaayyaa Bashir ergaa viidiyoodhaan waboo qeequudhaaf achirratti dubbatte sana walgahii dheengaddaa murna seeseef qondaalota seesee wajjin teesses mootuu irraa dubbatte gaarii natti fakkaata. Isas si ilaallata wanta ta'eef. Dhimmi waraanaaf waraana bilisummaa Oromoo fi dhaabbatni bilisummaa Oromoo kallattiiraanis alkallattiiraanis Yaayyaa Bashir sin ilaallatu. Kaleessa gaafa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa turte dubbii adda bilisummaa Oromoo taatee utuu hoogganaa hayyuuduree adda bilisummaa Oromoo taatee utuu hojjettu dhaaba kana gante qoodama silaasituu bakka hojjeta ture bara. Iddoo naaffaan keenyaa gala. Iddoo amma odaan tarbii taa'e situ hojjeta ture sila. Utuu ganuu baatte. Kaleessa garuu dhaaban mana kana ga'u gatte. Waraana amma kana ga'u gante gaafa dubbii Jawaar taatee keessaa gadi baate. Arra hamilee maaliitiin dhuftee waa'ee waraana bilisummaa Oromoo fi waa'ee dhaabbatni bilisummaa Oromoo irraa dubbatta. Sirraan bareedu beekta. Wanta gantee keessaa baate lakkeen hin barbaadu jettee keessaa baate arra yuutuubii hiree argattee fi hordoftoota tokko yoo maqaa namaa dhoofte itti gammadanii fi amma immoo seeseenii waboorratti duulaatti wanta ta'eef jara gammachiisuuf jecha dhuftee waa'ee waraanaa qeequun bari sitaa jaba namumtillee. Kaleessa dhaaba kana gantee keessaa kutteetta miti arra hamilee maaliitiin dhuftee waa'ee dhaabbatni bilisummaa Oromootii fi waa'ee waraana bilisummaa Oromoo irraa naaf intalta. Namni waan jibbee deeme tokko sii gala miti jibbitee deemte taanaan bakka dhimma keeti. Sin ilaallatu jechaadha. Keessaa baatee hin barbaadu jettee keessaa baate dhaaba dhiistee namatti galte jechaadha. Nama waaqessuu eegalte jechaadha. Arra immoo hamilee maaliitiin dhuftee waraana bilisummaa Oromoo irraa dubbatte suma yuuxiin xalanni kenne walgahii diisiitti geggeeffame keessa amaarriin jiru amaaraaf wayyaaneen walii galtee dhufaatii jirti abaa'oo balleessuu jirti abaa'oon jette woboon jette keessumatti gadi baaste woboon gaarii wayyaaneedhaa fi wayyaaneen woboo yaabbattee dhufteetu aangootti baasuudhaaf dhimma itti ba'aatti jirti woboon kanaaf deemaatti jira jette. Tarii walgahii sana sirriitti waan dhaggeeffatte natti fakkaatu maqaaf xiinxaltee haasaa jirti akka yaadutti xiinxaltee as negatiiviin fudhatinaa maaloon ta'inaa jetteetu immoo lallabuu barbaadda. Fakkeenyaaf maal jette walgahii diisiitti geggeeffame keessatti walii galtee godhame kana keessa amaarri keessa hin jiru jetteetu lallabatte. Yaa Oromoo qofa qabaadha. Shira namtittiin PP'n kun ergamtuun nama dhuunfaa arra gadi baatee waraana bilisummaa Oromoo irratti ooftu jechaadha. Walgahii woboon geggeeffatee walii galtee godhame kana keessatti naannoon Amaaraas keessa jiru. Akka inni yaadutti keessa hin jiranidha. Amma akka inni xiinxala kennetti Amaarri achi keessa hin jiru. Karaa biraadhaan wayyaaneen jara wajjin ijaarrattee dhufaa jirti jechaadha. Amaara sabi jedhamu iyyuu silumayyuu hin jiru. Jalqaba sima kana quba qabaadha. Akka naannootti warra of waamaa jiran keessaa garuu namni lama yookaan qomoon lama keessa jira. Aga'oonis naannoo Amaaraa keessaati kan inni woboo fa'aa hojii walii galtee uummate
qimaantis naannoo amaaraa keessaati jechaadha. Caasa sana dadhabsiisuudha tooftaan itti deemamaatti jiru. Uummata sabaaf sallammii naannoo amaaraa keessa jiru hundumaa walitti cafaqaniitu amaara jedhanii waaman malee sabii amaara jedhamee gadi ba'ee falmachaatti jiru tokko hin jiru jechaadha. Saboota kana eenyummaa isaanii aadaa isaanii afaan isaanii ukkaamsaniitu naannoo kana waamaatti jiru. Jarri kun immoo kana keessa cabsanii gadi ba'uu barbaadu waan ta'eef fincila waraanaanis lolas geggeessaatti jiru falmii geggeessaatti jiru jarri kun lamaan jechaadha yoo xiqqaate. Kanaaf jarri kun dhufanii walii galtee kana irratti mallatteessaniiru. Alaabaa isaanis kaa'atanii jechaadha. Gareen qimaantis gareen agawusii jechaadha naannoo kana irratti garuu akka inni xiinxala yaayyaan kennetti amaarii keessa jiru naannoo amaaraa qobaattitu wayyaanee wajjin maaliif shakkii uummata oromoo keessatti uumuudhaaf kanaaf dhugaa seeseen asmaariin seesee tokko naannoo diisiitis jala deemee fuudhee sheerii goree kan inni gammadee jechaan amma waraana irratti waraanni gaarii ta'ee deemaa jira hayyuuraan malee sochaamu taanaan dhageenyeerra argineerras siin dabalatee qondaalota seesee dooktaroota piroofeesaroota dabalatee walga'ii siin dhossaatti geggeeffachaa turtan torbee darbe keessa dhageenyeerra eenyu wajjin akka geggeeffattan maqaan keessan gaafa yeroo waraana bilisummaa oromoos dhagee dabar beenna amma hawwiin kee dhumarratti dhuftee ibsatte hawwiin kee maalli hojii dippiloomaasii nuti hojjeta qondaalota duraanii kana wajjin hojjenna jedheetu amma jara wajjin bocee of baasuudhaafitu kanaaf tattaafata dhuma isaa haasee warri waraana bilisummaa oromoo deeggartanii jedhe akka gaarii farda gogogogogogog waan akkasii tokko jedha jechaan deeminaa jedhe rakkoon qabaatin sagalee gogogii sana dhagaalta miti gogogii jechaa deemaa namni waraana bilisummaa oromoo hordofu akka gaarii fardaati jettee fakkeessitee dubbatte miti isumatu garuu oromoof oromiyaa bilisa baasaatti jira isumatti tuffattee gadi gattee amma yaadaan akka gaarii fardaati akkasittiin fiiginaa tasgabbiin ilaala bilchinaan ilaalta kaa yaada keettam jalqaba ija kee banatti siyaasa maaliitu hojjetamaa jira waliigaltee uumame kana keessatti diraama maalii hojjetaniitu warra amaara jala ittiin yaadatu kan akkamitti gabaa keessaa baasaa jiru isa jaru jalqaba warra waliigaltee uume sana dhaqiitii iyyaafadhu tarii amma hubannaa keetitti haga'uun naannoo amaaraa keessan jiru jettee yaadda taanaan rakkoon qabu amma mositti nima dhaggeeffadhu haga'uun naannoo amaaraa keessa jira naannoo amaaraa jalatti bula eenyummaan isaa saba guugamee jiru jecha saba garbummaa jala jiru qimaantis naannoo amaaraa jedhamu sana jalatti bulaatti jira aadaa afaan mataa isa danda'e qaba garuu saba lafarraa duguugamuudhaaf labsiin irratti ba'ee lola keessa jirudha jecha lola kana ofirraa faccisaa jiran kanaaf jarri kun naannoo sana bakka bu'anii turmaatanii jecha naannoo kana bittinneessitee qomoochi keessatti haguugamanii jiran saba oromoo walloo naannoo kaabatti ugguramee jiru kanas qabsoon diraamaan deemaa jiru jara kana bittinneessaniitu sabaaf sallammiin hundumtuu walabummaa isaa akka argatuuf waliigalteen kun geggeeffame waliigaltee achirraa keessatti kanatu deeme ati garuu kana hin argine jechaadha. Inni kan biraan woboon kooraa eenyuuf ta'uuf miti kan inni deeme kooraa wayyaaneen irra teessee irratti aangootti ol baasanii keessaa deebi'uudhaaf kun ilaalcha keetii yaada keeti. An kan hin jedhu kaleessa jara kana diddee kutteetta har'a mana maaliin dhufte waa'ee waraana bilisummaa oromoo irraa naaqeeta waa'ee waraana bilisummaa oromoo yaada akkamitti laattati. Kaleessa dhaaba kana dhaaban mana ga'u kana har'a mana majara maaliif seeseen maal gammadde beekta qondaalonni kaleessaa si warri kaleessa qabsoo kana keessa daddabanii asa deebi'anii jara kana wajjinis hojjechuu qabda maal hojje gaafa jennaanitu dibbee sii rukute sitti hin bakkaatin kaleessa jaruma kana gantee deemte bara sitti kolfani har'a waan madaa isaaniirra waan isaan hawwanii waan dhabaniif astaanii hoogganuu barbaannaan hoogganni waraanaa dura dhaabbate amma garuu ati dubbattee fi hoogganni waraana bilisummaa oromoo abaawwoo marrootu yaada isaa jijjiirrataas miti dubbachuu baatteefis immoo yaada isaan jijjiiruu jechuu miti garuu murtoo isaan dabarsan murtoo sirriidha. Hoogganuma qondaaluma ammatti jettu kanatu daaspooraa keessa taa'ee birrii ergee waraana keessatti waraana jaaree marroo ajjeesisuuf deemaa ture maaf sanarraan dubbanne yerootu dhuguma nama taate garuu maan daboo warra seesee waan ati dubbatteef jarri fuudhanii si leellisaniiru dibbee si rukutaniiru nama dhuunfaa egaa waaqessiti nama dhuunfaa waaqessaa jiraata irraan dubbatin sirraas hin deebi sirraas hin miidhagu warra dhaaba jaarrate wayyaa siimanna ati nama dhuunfaa waaqessuuf nama dhuunfaatti galte bara dhaaban mana ga'u amma na ga'u kana gatte nama dhuunfaa waaqessuu deemte maaliif baay'ina namaa laalteeti baay'inni namaa oromoo kan inni irraa baruu qabu baay'inni namaa yookaan harka namaa rukutuun namaa faayidaa akka inni hin qabne Jawaar Mohaammed irraa baruu danda'u qaba oromoo hamma kana kan isa akka itti taphatamu taasiseyyuu jedhi sifaana jirraa akka goona maaloo kanaanitu mucaa irratti qilee keessa keessanii biraa deebitaniitu asii kunoo galaanaa wajjin ichistu jechaadha. Atis kaleessa gabaa sana sitti bullunnaan miidiyaa irratti gadi babbaatimu mul'annaan amma gaa waan mootummaa rabbitti galte sitti fakkaannaan kuttee irratti achi dibbee kutaa tolte har'a immoo gabaa galgalaa addeebite isumayyuu dhiifamallee gaafanne wanta gooteef daba gooteef addeebite immoo waraana bilisummaa oromoo xiqqeessuu barbaadda maqaan jirru ofirraan kaayinaa jette bara. Kanaan ala galma ga'uu hin danda'anii jedhe yoo isaan itti dabalaman yoo hayyuun keenya kun inni itti dabalame duwwaatu galma ga'uu danda'a akka yaada isaatti yaayaan bashir
Aboo dhaqi nama wakee dhuunfaa waaqessi. Ati immoo gadi galoodha iyyuu jararraa gadhee akka kanaa iyyuu hin jiru bara. Warra dhaqee dhaaba abixxilatee deeme iyyuu wayya. Haa tola badu isaan maqaa dhaabaatiin kaayyoo ka biraa qabu jenna. Ati kaayyoo makanarraa iyyuu adda bara. Ati nama dhuunfaa waaqessutti galte bara. Dubbiimaa dhaabaarraa kaate dubbiimaa hayyu direerraa kaatee namni gad deebitee kan nama dhuunfaatti galtu miidiyaaf jette. Arrama gabaa kee tachii badega. Amma kanaaf warra seesee wajjin wal ga'ee mata. Wal ga'ee dheengadde godhatan beenna. Qondaalota seesee daasporaa keessa gogaa baawwatiin sochaanii wajjin wal ga'ee godhatan. Godhaddaa rakkoo tokko hin qabnu. Garuu waa tokkoon isinitti himan. Eeyyama waraana bilisummaa Oromoon ala eenyu dippiloomaasii na hojjedha jettee gadi baateef maqaa iyyuutiin daatteef abadan warri dheengadde mari'attanis borootti mari'attanis fuulduratti mari'attanis beeksistanis mul'istanis dhossitanis deentaa keenya miti kun waa waraanni jedhe duwwaatu hojiirra oola kana booddee. Maa nama tokko kaate kana booddee kabiraaraan abalu bakka na bu'a maan jedhin nama sana hordofna malee ati wal ijaarteef ati wal irratti oofteef dooktarummaa baatteef piroofeesarummaa baatteef miidiyaa qabaatteef eenyuun ofitti sima kuuraaf hin deemu. Sumayyuu gabaa akkasiitti moo gabaa galgalaatti moo karaa birootiin ammayyuu diina ijoollee keessatti daba garagaraa gora asirraan immoo galagaltanii dhuftanii shira garagaraa Oromoo irratti mattuu jechaadha. Qabsoon bilisummaa Oromoo munnoof ijaare miti kan inni socho'u dhiiga ilmaan Oromoo waraana bilisummaa Oromootii fi qaroo Oromootiin socho'aatti jira. Maal akka godhu yoomatti akka godhu akkamitti akka lolu maaliif akka loluu fi yoom akka lolu waraana bilisummaa Oromoo beeka malee ati akeekii keesseef yookaan abboommii laatteef gadi ba'ee dhukaasee yookaan gammachuu gaafa namni tokko miidhamu gadi baatee waboneessa jira si jedhaan karaan duraatiin miti dubbiin. Akka itti lolu yeroo akkamii magaalaa kamiin akka seenu satu beeka. Kanaan ala dubbiimaa isaatu nutti dubbachuuf jira. Ati olola akkasiitiin waraana bilisummaa Oromoo yaada keetti xiqqeessuu kan barbaade ofii xiqqaattee badda. Ati har'a miti kan xiqqaatte. Har'a waraana gadi xiqqeessiteef miti kanatti xiqqaatte. Kaleessa gaafa dhaaba diddee gaafa kaayyoo adda bilisummaa Oromoo gantee keessaa baate gaafa kaayyoo nama dhuunfaa duukaa waaqessutti kaate. Hoomaa jaljeessaa waan akkas wal duukaa yaa'u yookaan waa abeen si duukaa yaanaan kaleessa dhugaa sitti fakkaate gadi baate waraanuma kanarratti dhaabuma dhaabarra wabii isaaf dhaabbatte fakkaate gadi baate kanarratti olola ofaa turte yaayyaa Bashir. Har'a mana maaliin dhufteetu gaa waraana bilisummaa Oromoo gaarii ta'eetu wayyaanee aangootti deebisuuf deemaa jira. Isa arguuf jirra bara. Kan isin jira majjala sararee. Adda bilisummaa Oromoos isuma kaleessa gantee keessaa kutte. Waraana bilisummaa Oromoo kanas isuma kaleessa jibbitee keessaa baatee deemteedha. Kanaaf wanta jibbitee keessaa baate wanta keessaa waan qabne tokko irraa deebitee dubbachuun siif qaanidha. Numa kaleessa jaarrattee wajjin waan isin ilaalatu irraa hojjedhu. Isin ilaalatu inni kun jechaadha. Dhimma kee dhimma nama dhuunfaas miti. Garumaan ajandaa Oromoo ilaalatanii Oromoo burjaajessuuf amma gaa munna seesee qondaalota seesee daasporaa keessaa hojii walitti ijaaramtanii jirtu walgahii gorattaniitu ati gadi ba'ee dubbadhu nuyi sii fuunee afarsine sababa siin jiraniif duwwaadhaaf gadi baatanii Oromoo irratti diraamaan hojjetina. Kanaaf woboon diigamu tokko hin jiru. Woboon afaan faajii keessaniin YouTube irra keessee Facebook irra afarsitee miidiyaatti gadi baatee samiitti rukutte gad deebistee waraanni bilisummaa Oromoo achirraa socho'u tokko hin jiru. Garuu waa tokkoon isinitti hima yaa Oromoo. Daba daasporaa keessatti qondaalonni abaa'oo gogaa abaa'ootiin socho'an qondaalota abaa'oota ofiin jecha munni seesee diraamaa isaan dalagaa jiran kana Oromoo quba qabaadha. Yaayyaa Bashirittis kan dhimma ba'ee odeessaa jiru qondaalota munna seesee ganamaa galgala daasporaa keessa mari'atanii aangoon nurkaa ba'e akkamitti deeffana jedhuun isaa wajjin wal gaheerra ta'anii achirraa gadi beetu guyyaa afuriin dura rakkaa yuutuubii irraa dhaggeeffadha waan inni haase tokko tokkoonsa nama qabsoo kanaaf quuqame fakkaate namni akkamitti kaleessa waan keessa batte gattee sokkite keessaa irraa dubbattati. Ati nama kaayyoo hin qabne hin bara kaayyoo dhaabadde bilisummaa Oromoo nama ganee irbuu sitti kenname gantee nama dhuunfaa nama waaqessaa turte dha bara har'aa milee maaliitiin gadi baatee waa'ee waraanarra waa'ee keessuma waa'ee dhaabaarraa dubbachuudhaaf deemta. Maan har'aa adurreen ilmoo ishee nyaata akka jedhanii warruma kaleessa dhaaba kanaaf hojjenna waraana kanaaf wajjin jirra jedhetu har'a waraana kana nyaachaa jiraafitu har'a hiree argatte jara kana wajjin dhuftee diraamaa YouTube irratti gadi baatee Oromoo irratti xibaartaa jechaadha. Kanaaf ammas kan isitti mu yaayyaa Bashir sin ilaallatu waa'ee waraana bilisummaa Oromoo waa'ee dhaabadda bilisummaa Oromoo waan si ilaallatu hin qabu. Murna seesee amma harka sii rukutan garuu waan miseensummaa kee kaleessa sii deebisan sitti hin fakkaatin. Jarrimaan fedha isaaniitu jalaatti bu'amnaan maraachaatti jiru kanaafitu namuma waraana irratti haasa'uu barbaadanii dibbee rukutuun malee miseensummaa sii deebisuu yookaan aangoora sii deebisuu miti. Tarii walgahii mari'atan irratti siin dubbiimaa goratanii gasi baasaniiru ta'a. Walgahii dhusaa geggeeffatan wanta ta'eef.
qondaalli seesee gogaa baawwatiin socho'anii fi ati walgahii geggeeffatanii kaateetu waraabde wanta ta'eef tarii aangoo kee durii si deebisneera dubbii uummaa makee hojjettaa sababa siin jedhaniif garuu waa tokko jala sarareen sitti himan qondaala daasporaa keessaa qondaala baawwa daasporaa keessaa wajjin WBO'n hojjechuu qabas jette dogoggorri kee tokko achirraa ka'a. Addi bilisummaa Oromoo qondaala daasporaa keessaa qabu jedhee kan lallabate waggaayyuu caaleera. Dubbii maasa jaalbatteen dubbateera hayyuu dureen jaallaawuu dubbataniiru. Miidiyaattis intarviyuu godhanii ibsaniiru. Qondaala kan jedhamu tokko hin jiru daasporaa keessa. Achirra dogoggorri kee tokkoffaan. Maaliif dhaaba kana gantee keessa waan baateef waan inni keessa tures waan inni keessa darbe tokkos quban qabduu jechaadha. Jarri nuyi akka jedhanii sitti naan gadi baate dubbii maa isaanii taateef jechaadha. Dhaqi dubbii masa itti galte sanaaf himi. Nama deemtee qilee itti gattee kan keessa gattee galagaltuyyuu of ilaaluu danda'uu qabdati. Kanaafuu dibbee murna seeseetiif ajandaa warra murna seesee fuutee waraana bilisummaa Oromoo irratti daban odeessin. Ofii fuudhuuta maaf fuutaa inni jedhu jira. Kaleessa citii dhaaba kanaa fuutee nama dhuunfaatti yeroo afarsitee waa meeqa dabarsitee waa meeqa gochaa turte kan afaan qabatamee sira tarameef guyyaan ni dhufa jedhameeti. Guyyaan ni dhufa jedhamee callifame malee dabati goote wallaalame miti. Yeroo dubbiimaa dhaabaa taate dubbiimaa ayyuudee taate hojjechaa turte waan baay'ee dalagaa turte. Kanaaf har'a garuu waa tokkoon isinitti hima. Oromoo quba qabaadhaa. Ajandaa kana itti kenne eenyuudha murna seeseeti itti kenne. Abaawoon meeshaa ittiin wayyaaniin aangootti ol baatu jedhee kan akka inni yaayyaan bashir dubbatu kan godhe murna seeseeti itti kenne walgahii jiraa wajjin godhatan. Dhumarratti garuu mul'ataa fi hawwii isaa dubbatateera. Goolabbii isaa irratti maal jedhee WBO'n achuma lolu biyya keessaa lolu hojii dippiloomaasii qondaalota baawoo biyya bakkee jiranii fi nutti kennamuu jedheetu lafa kaa'ateera. Kana hawwiinsaa kana eega ta'ee maaltu waraana rabsiisu isa geesse. Hawwii makeen ibsattu yoo sitti kenna jechuu dandeessa. Gantuutti garuu hin kennamu malee. Kaleessa gantee keessaa baateef gantuura jennee irraa dubbanna. Kaleessa dhaaba kana gantee keessaa baatee waraana kana gantee keessaa baatee har'a gaafa deebite sababa kaleessa keessa turteeraaf. Dubbiin isa kaleessaati miti abboleessu. Yoo kaleessaan ilaalama ta'e qondaalonni baawoo kanaan dura maaf irraa dubbatan bu'aa kaleessa buusu yoo ta'e. Kan akkasitti beekadha. Kanaaf ilmaan Oromoo kan isin beekuu qabdan duula miidiyaa shebboo irratti gammee galgaloo jedhamu waraana bilisummaa Oromoo asiin ba'ee asiin galaa jira jedhee basaasummaa hojjechaatti jira ta'een beeku mootummaa kanaaf akkasitti lallaba. Waraana bilisummaa Oromoo samiitti rukuteera jedheetu abaara inni rakkoon qabu. Hayyuus immoo miti jedheetu xiqqeessa jechaadha. Hayyummaa waraana bilisummaa Oromoo hojiiraan nutti agarsiisa ololaan miti. Kanaaf utuu irraa dhaabbattee gaariidha gammee galgaloo. Yaayya Bashir hawwii kee nutti himteettaa walgahii murna seesee wajjin geggeeffattes gaariidha jabaadha walgahii dhiisitti yoo barbaadde. Ilaa nutu bakka bu'a jiriiti paarlaamaa Ameerikaa keessa Awurooppaa keessa dhaqi asii seenetii Ameerikaa keessa murni seesee wal ijaarii dhaqi akkati immoo waraana bilisummaa Oromoo bakka hin buune waraana bilisummaa Oromoo gadi ba'ee ibsa kennateera namni bakka sabu eenyuun akka ta'e namni dhimma isaarraa hojjetu eenyuun akka ta'e lafa kaa'ateera. Amma samii geessis gad deebites waraana bilisummaa Oromoo kaayyoo isaarraa teellaatti deebisuu hin dandeessu arrabsiteef hin xiqqeessitu eebbisteef ol hin kaastu. Waaqatu dibee ol kaase ijoollee kana waraana bilisummaa Oromoo hooggana isaaniif gad deebisuu abadan hin dandeessu. Kanumaaf olola waraana bilisummaa Oromoo irratti afuuftu Yaayya Bashir dhaabe. Dhaaba kana keessaas baatetta waa'ee dhaaba irras dubbachuudhaaf hamilee tokko hin qabdu waraana kanas gantee keessaa kutteetta gaafa kaleessa barratu galagale jettee dibbee rukuttee warra bilisummaa lallabe keessa ati nama tokko har'a garuu gadi baatee hamilee maaliitu waraana bilisummaa Oromootu hoogganni isaa yaabbataniitu meeshaa wayyaaneen itti yaabbattee aangoo qabattu ta'e waraana bilisummaa Oromoo itti xiqqeessitu rakkoo hin qabu. Isa arguuraaf jirta garuu baqattummaan kee itti fufa jechaan waraana bilisummaa Oromoo iddoo isaan qabata. Sis dabalatee murna seesee waggaa amma kana qabsoo bilisummaa Oromoo sakaalaa turan dabalatee baqattummaan keessan itti fufaa jechaan. Daba akkasii yakka akkasii waraana irratti jechaa waraana gaafa biyya qabatu dhaxxee galtee wanta waliin rukutuuf tokko hin jiru. Isa jabaattee mormuudhaaf itti fufi. Kanumaan isiniin jira. Lammata murni seesee amma seera deebi'ee kan nuyi isin karannu chaappaa adda bilisummaa Oromootiin diraamaan hojjetina. Sassaabbiin chaappaa guyyaa ji'a muraasa dura lallabamee ture chaappaa 775 sassaabameera. Amma chaappaan isin biratti hafe chaappaa adda bilisummaa Oromooti. Warri shira dalagaatti jirtan keessumaa qondaalonni seesee maqaa abaawootiin sochaatan abaawoo kan bakka isin hin buufanne maqaa abaawootiin warri sochaatan chaappaa adda bilisummaa Oromoo deebisa. Kabajaan qaama dhimmisaa laallatutti deebisaatii kenna. Namoonni baay'een maaliif chaappaa irraa dubbatu amma waa'ee chaappaa kana waa'ee sisteemaa dubbattu jedhu. Amma isaan daba waraana bilisummaa Oromoo dhaaba adda bilisummaa Oromoo dalaguun dhiisnetti wanti nuti irraa dhaabbannuuf tokko hin jiru. Kunoo walgahii ta'anii waraana bilisummaa Oromoo irrattitu daba dalagu
chaappaan isaan bira jira chaappaa fudhanii rukutaniitu ibsa garagaraa waraana bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo irratti daba garagaraa dalagu hamma isaan kana gochuun inni itti garuu irraa hin dhaabbannu ammas kabajaan kan isin gaafannu seeseen kabajan beektuun malee chaappaa isin bira jiru sassaabaati qaama dhimmi isaa laallatutti kenna koreen garagaraa dhaabbatee jira koree sassaabduu chaappaa warri jedhaman kanaaf atattamaan chaappaa isin bira jiru deddeebisa ammas kabajaan isin gaafannu utuu isin chaappaan deebisin garuu waraana bilisummaa Oromoo biyya baasan dhuunfata yeroo sana garuu chaappaa sana waan isin gootan ilaaluufis jirra garuu kabajaan utuu deebistani borii keessaniif gaarii ta'a ilaalcha keessa ilaalcha gaariin akka isinii kennamullee gochuu dandeessu yoo dandeessan chaappaa kana deebisuudhaan nu gargaara isiniin jedha garuu kabajan beektan waan ta'eef garuu tokkoon keessan immoo warri chaappaan isin bira jiru gadi ba'uufis jirtu chaappaan adda bilisummaa Oromoo munni seesee ittiin dhimma baatti jiru Oromoon daasporaa keessa jirtan peejiin dhaabadda bilisummaa jedhamee amma irratti dhimma ba'amaa jiru duraan addi bilisummaa Oromoo sirriitti dhimma itti ba'aa ture amma garuu harka warra seeseetii fi qondaalota seesee jira jarri kun immoo seesee jiranii gadi hin baane tooftaan isaanii abaawora hooggana baawatti jiranii gadi ba'an hoogganni daasporaa keessan jiru maqaa baawatti warri socho'an kun immoo munna seesee jedhamu chaappaa kana nu deebisaa isin gaafanna ammallee chaappaan kun deebi'uu danda'uu qaba yoo diddan garuu wanta godhamuuf deemus arguuf jirtu barcuma ulfina abbaatuuf jala baataa jiran chaappaan deebi'uu qaba hin deebistan taanaan garuu chaappaan sun isin harkatti waan inni ta'us beektu yeroo itti salphattaniif fagoo miti kanuma isin itti himuu dhufe kanaaf yaayyaa Bashir qalbii kee jijjiirradhu viidiyoo isaa yuutuubii irraa ilaaltee irratti eeggatii isaa isin bulleessin qabiyyeen isaa waraana bilisummaa Oromoo xiqqeessuudha dhumarratti galuu itti gallisa warri waraana bilisummaa Oromoo deeggaranii gaarii fardaati waan tokko argaa jiranii duuchaa matte ijuma jiruunfannee waraana keenya deeggarra ijuma jiruunfannee waraana keenya deeggarreetu gaafatti bilisoomtee dibbee rukutaa turte 2018 keessa gaafatti bilisoomne jettee lallabachaa turte ijuma jiruunfannee deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo dhaabadda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo tumsineetu sadarkaa kanarraa hin geenye walii wajjin sochaanee jechaadha ija jiruunfachuun kaleessa waraana deeggaruun uummata Oromoo biyya keessaa biyya ala jiru kana salphinaan miti Oromoo kabajattee ol baasee jechaadha yeroo itti silaa warri waraana kana deeggare warri dhaaba kana deeggare itti kabajamurra nuyi kabajayyuu barbaannu kabaji kan maluuf warra lubbuu isaa kennaa jiru kanaara jechaadha garuu deeggaraan adda bilisummaa Oromoo akka gaarii fardaatti fakkeessitee dubbachuun kee situ gaariidha maaliif nama biraa nama dhuunfaa sirra taa'ee sitti dhimma ba'aa ture sababa ati odeeffannoo beektu jedhameef dhaaba keessaa si butanii dhaaba adda bilisummaa Oromoo keessaa baatee nama dhuunfaa waa keessaa turte amma sanumatti jirta amma gabaansa waan gadi bu'eef amma immoo holola kanarratti banuudhaaf munni seesee karaa baroosii ijaarrattee gadi baatee jechaadha deeggaraan adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo yeroo inni boqqoo itti ol qabatu Oromiyaa yeroo inni boqqoo itti qabatu malee yeroo akka tafuuftu kanaan gadi xiqqeeffame gaarii fardaati ija jiruunfatee matu waboo duukaa gogog jere jettu kana miti yoo jettes deeggartoota adda bilisummaa Oromoo gadi buusuu miti bara kaleessa aangoodhaaf qabsaa'u wallagga kanaaf qabsaa'a gujiin kanaaf aangoo barbaadu jarri kanaaf jira yeroo lallabamaa ture uummati ciniinnate aarsaa itti kaffale waggaa sadan kana keessatti waan uummata Oromoo baase waggaa 27 wayyaanee keessatti lubbuu nama kana Oromiyaa keessatti hin banne bara keessumaa wallagga keessatti yakka garagaraa gochisuu kanneessaa garagaraa ajjechaan bifa garagaraatiin waraafamaa haadhaaf abbaatti agarsiisamaa kana kan hin jedhamne achirratti geggeeffamaa ture jarri kun kabaja isaanii malamare akka ati jettu gaarii ta'e miti garuu ati jetteefis miti bara holola tafuufteefis miti shanee jedhanii waa meeqa jedhamee abaaramaatu kabaja Oromoo toree dhufe arra Oromoon hundumtu dhugaan sun isaaf galee arra wanta qabu hundumaan urgufatee waraana isa bira dhaabbachaatti jira kanaaf ummati waraana bira dhaabbachaatti jiru akkati fakkeessitee lafa keessatti hin taane goota caalu ofitti fudhate kan sadarkaa kanarraan ga'e isumatu immoo dhufee si bilisoomsa garuu waa tokkoon sitti hima nama sammuuraan garboome bilisoomsuun baay'ee ulfaata nama sammuuraan garboome keessaa ta'e immoo isa tokko jechaadha sila amma akka yaada keetii aktiivistii siin jedhu maaloo siin jedhu dandeettii garagaraa qabda jedhanii si leellisu miti silaa siyaasa nama bisheessee nyaatu nama bisheessee nyaate nama sirriitti xiinxalutu taate deeggartoonni waraana bilisummaa Oromoo gaarii fardaatiin fakkeeffamu ture jechaadha kana jedhee kan fakkeesse yaayyaa Bashir nama jedhamtu kanaa jechaadha baay'ee gadi bu'aa ta'uu kee xiinxalli kee maal akka ta'es jechaadha hin qaana waliigalteen diisitti geggeeffame mee Oromoo dhaqaati dhaggeeffadha waliigaltee kana yoo xinnaate gosa namoota sagaltu naannoo sagaltu walii gale naannoo sagal keessaa immoo dhaabbota garagaraa sagaltu walii gale sagal keessa lama naannoo Amaaraa irraa keessatti qooda fudhatan saba guguddaa irra jarri kun qaba qabaadhu
agoof qimaantiin jecha amaarri keessan jiru jedhee gadi bee viidiyoo waraaba nama akka kanaati jecha xiinxalanni kennurraa achumarraa kufa bara maaliif jibbiinsa seesinetti guutti gadi beetu waraana irratti afuufuraa jecha kanaaf yeroon itti oromoon boqqoosaa ol qabatu yeroon warri waraana isaanii cichanii waraana kanaa wajjin aarsaa guddaa kaffalee uummati biyya keessa aarsaa kaffalee lubbuu isaas kenne inni asii immoo waan qabuun bira dhaabbate dandeettii isaa beekumsa isaa maallaqa isaa bira dhaabbates yeroo inni boqqoo itti ol qabatu fagoo miti garuu shirri isin daladdan naannee isinumaan qaba kiyyoon isin ka'aa jirtan kun deebi'ee isin qaba arras gabaa galgalaarra dhaabbatanii boolla qarqara dhaabbatanii hamaan dubbatina kanuma isin jechuu barbaada kanaaf ilmaan oromoo jabaadhaa deeggartoonni abaawoo waraana keessan bira dhaabbachaatti jirtan keessaa falaa hamilee qabdanii qabeenya qabdanii humnaan beekumsaan bira dhaabbachaatti jirtan jabaadhaa guyyaan itti boqqoo ol qabattan fagoos miti argaatti jirtu waraanni keenya akka ga'e warri gadi bee waraana irratti olola'uufu tokkoffaan munna seesee gogaa abaawotiin socho'an amma humna guddaa waan horatan itti fakkaate yaalii dhumaati bara yaalii dhumaan isaanii akka isaan waan finne kan kunnee bira ganne gullicha dheengeetii wajjin waraana kutatanii ba'uuf turan sanas ta'e kanas ta'e garuu itti milkaa'uu dadhabanii gullicha dheengee galaafatanii keessaa deebi'aniiru amma immoo yaalii fakkadaas gawaa meeqa godhaniiru innis itti milkoomne lolaaf itti dhimma ba'uuf yaadaniiru garuu waan deemu miti waraana dhufee kunoo finfinnee marsee jiru waraanni ganda tokkotti ka'e iddoo tokkotti bixxilatan olola miidiyaa duwwaaraaf fayyadaa jechaadha olola miidiyaadhaaf fayyada malee wanta tokko fiduu hin danda'u kanaafu oromoo dammaqaa waraana keessan bira dhaabbadhaa woboo jabeessaa injifannoon karaa qawweetiin nu dhufa akka odeeffamaa jiru akka itti qoosamaa jiru kana tun taane hayyuus kumaaf kitilaa qaba yeroo gabaabaa keessattis immoo walabummaa isaanii labsata oromoof oromiyaan nama lama sadii mana dhaaraa baasuu miti kaayyoon qabsoo bilisummaa oromoof oromiyaa hidhaa waggaa 150 jalaa baasuudhaaf warrooti isin jettan kunis sana keessatti hammatamanii keessaa ba'u jechaadha qabsoon bilisummaa oromoo nama lama sadii miti addi bilisummaa oromoo yookaan adda bilisummaa oromoo abaa'oon yookaan woboon abalutti hidhame jedhee kan bosona gale tokko hin jiru roorroota oromootti darbe daangaata oromootti darbame mirga oromootu sarbamaatti jira oromootu kolonii nafxanyootaa jira kana walaba baasi jedheeti gale malee xiinxalaadhaaf yookaan mucaadhaaf jedhee miti kan inni qabsaa'atee jiru oromoof oromiyaadhaaf namni isin jaallattan achi keessa jiraata taanaan oromoof oromiyaa oromooras ta'ee oromiyaa keessa jiraata ta'ee yoo mana nafxanyaa keessa jiraate kan bira darbamu tokko hin jiru hundumaatiif hidhaantaa biyyattiidhaaf iyyuu hiikamsatta hidhaa keessaa kan baasu waraana bilisummaa oromooti hidhamtoota siyaasaas ta'e eenyuun iyyuu oromoon nama lama sadiin immoo madaalama namni lama sadii nafxanyaan irratti isinii baaste warra majara leellistanii utama ashaagireen baaste nama faan qabatee taa'u rasin qabsoon keessa nama irratti hundaa wanta ta'eef kanaafuu irraa dhaabbadhaa olola woboo irratti ooftaniinis gadi hin buustan mootummaa miidiyaa qabuun propagaandaa qabuun hundumaatiin woboo abaaree balleessee ture yaadaan arra garuu rafanii bulaan jiran mana isaanii jala geera wanta ta'eef kanuma isin jira woboon biyya keessa jabaadhaa injifannoodhaan galuun ololaan utuu hin taane hojiin agarsiisaatti jirtu ni warri iji keenya baname ergaatti jirra warra jaame immoo rabbi ija